nama kennaan jetta. Laal intalatti jabeeffadhu bultumaan tanala. Adeero Marisa, ulan hari tijjirte. Jaartii kee yoo barbaadde hoteela Ibilii argatte achi dhaqe. Hangaru anettuu naasoo nageetti. Gama hoteela keessanii keessummaa haarawaa hadda dhufeetu jira. Sapiraayizi ajaa'ibaa waan qopheesseef osoo isaan hin beekne ulfii isaanii tokko of biratti hambise. Waan jechaa jirtu kanaaf yaadan sanaanuma irratti dhiise. Waliigalleen Sayyidu hutan jira kun. Baru malam berpadu ni jira dari kalau ni tarik dia lempar orka dia lainan doa kamu cerita. Barra itu Mars ya tidak. Singorsan, gorso belum masih singorsan. Antara dia saja. Intatti dubartii takka yoo fakkeenyaaf jaarsa siiti wajji wal dhabdee adda baates yaani deebitee gisee ka onnee sii banu yoo harkatte laki bismillah laki lenne la akkas jechuun nama jaalatu qabda jechuudha. Salamaatu singee Ilmaa warra asan qabamtan ka eenyu seeta. ما جبت شو خيزي عطوا شرف Jaartii keessatti fireendi keessatti hoteela kan fidu jaartii namaa fuudhee waan jechuu barbaade jirru muriidii. Demna hatta tofadu sin janne wala ta sigot man kan nama ni fene na khaddem tanaqafa bi nama tin fene khayna fene sani fi sikhan mare khaat fete abadan man to amman ba ha amman ba jebar garu ani deotna aruse be amma aruse dukun ta Tema kestaraan aja mas seperti itu yang dapat dia seperti itu dia walakin tidak dapat itu so hanya berarti Eenyu wajjin haasaa jirti? Riyaati. Riyaati wajjin haasaa? Maal jechaa jirta? Sargii ni yaamtu sargii takkaan ta'uu deemu. Sargii akkamii? Sargii khayrii yoo ta'e wal fuudhee kan kan dagajeetii deemu qophootti jiru. Eenyu eeyyama si godheeti? Maali yeroo sargiin dhaquun maali barbaachisaa miti moo kan dhorkaadha? Maali waan dhaqe? Jechuun osoo eeyyaman gaafa akkamitti sargii deemattee yaadda waati of tottolchite. Maal qabu duraanis ni deemaa amma ni deema haa maali rakkiraa jira? Eenyu bira akka jirtu beekta? Ni beekaa jaarsoo yaa biraan jira. Isoon eeyyamsiifne akkamitti ni deema itti ari'atte? Sargii dhaquun maal rakkoo qabare? Wayi waan biraati? Rakkoo guddaa qaba. Akkam? Edda namni tokko jaartii kiyya ta'e mana kanaa gad ba'u rakkoo guddaa. Ani sargiin dhaqaan deemaa wayi bikka biraati? Maal lolli oomma eessaa dhufe lolli? Kana lola maaltu fedhe? Dubartiin deema haa mana bilbilee yaama kan hin deemare akkam lafa jibbisiirre. Anan waan siin jedhu dubbii kiyya fudhachuu qabda gonku osoo kan ala jiru sana fudhachuu osoo hin taane ana jala jirta waan taateef mana kanaa gad baate taana harka keetiin qalbii qotatte jechuudha. Dhugaan deemachuudha amma taa'ee jechuudha akkam akkanni. Fixee natti fakkaata ana agarsiisu. Maali gabboon hin jiru? Dubbii baay'ee kun danda'u. Maal jaartii lamaan gabboon taatu sargii dhaquun taatu nama bira dhaquun Yoo taatu. harka keetiin boolla qotachuu barbaade ni dandeessa gad ba'u. Yoo sana hin taane immoo taa'uu ni dandeessa. Hayyuu saamee.
Hello, Tarati. Abba mucaati na kana teef mana gadi gabbu dorkee jira maali malli Silaa isa gabbu barbaadan Taratiya. mucaanni hinaaf afaan nama badaa isaa akkasin agarsiisee kutee barra gadi hin behinii aluma kana gadi hin behin naan jee geelota khibran dhaqinii gadi hin behinii akkas naan jee mee malli maal Malli maali jetta? Bultumaa tana. maali bultumaa tana bar mucaanni hinaaf gadi hin behin naan jee ala kana gadi laayin naan jee ala kana yoo gabboo feete qabrii ta'e harkaan qotattee naan jee duuba hay bultiin tana bar namni hinaaf rakkina akkana namarra fudurii beektaa baaba akkama kannaan jetta yoo booda waan godhee hoomee mucaan kun booda isheen otommoo Jaarsi jaartii humaan guriyaan Taratiya. Bultumaa sitti haariyaa fi kana malee. bultii si faareya hiriyoonni kiyya kaa hundi isaanii heeruman akkana jaarsa isaanii gabbaasa shirshirii gabbaasa gabbaa ajaan mirga guutuu kannaan ani yoo kiyya maal namarraa adda maal inni malaayikaadha Dhagee isaan Taratiya. Laal jaarsa jechuun jabaadha laal. Haqa jaarsaa jechuun waan haadha abbaan sirraa hin qabne sirraa qabu. Dirqama. Laal waan salaatan ta'e waan ibaadaan ta'e qaalii isaa waan fedhe yoo sin jee godhuu qabdu. Inumaa gadi bahin jechuun fa'aa waan basitaa miti. Gadi bahin ni dhiisiti. Ayyaja isaa laal waan inni sin jee alif irraa hanga yaatti fixuu baannaan irraa hanga biitti fixuu baannaan akkasitti Allah tanaan hanga turan siimeetiin jira. Qaalii jaarsa gadi xumuratti godhaa. abba ati ammallee isa hojii jirta intalleeti lolan jirta mee akkanaan jechuu keeti amma Laal intalatiya jabeeffadhu bultumaan tana laal. Lageessumati. Yeroo qaalii kiyya gochuu diddeemte qaalii kiyya gochuu diddeemteet. maal gadi boora Yeroo mana kana gadi hin bahin si kennan. Ati akkamitti qaalii kiyya gochuu didde qoyata? Akkam ta'uu feeta qoy? gadi behinii tutumati haas gadi boo nama kasa gadi boo ila san furadhu Eenyu si eeyyam si eeyyameen manaa gadi hin bahin adas dhufuutti gadi hin bahin si kennan. Eenyu si eeyyam? Gadbawuu fedhaa? Gadbawuu fedhaa? Sabiintuu aduusa bira deemu. Eenyu bira deemu? Tolfattee eenyu bira deemu? rakkinaa jira Eenyu deemu? rakkinaa jira Rakkina jira. Rakkinni kana caalatti maal barbaade kana jaalu? Eenyuuf tolfattee deemu? Akkasitti tolfattee eenyu kan bira deemu? Namni sun eenyu? sammuu siruu baradhi si haa si haa Kan sammuu dhukkuba eenyu? Ana. Sammuu dhukkuba ana. Harka na balleessuu deemta. Baatii takkatti dhuftee. Harka kiyya akka dhiigaa gochuu barbaadde. Fuutii keessatti arginu. Dhageessa ammoo waan isii gurra banii na dhaggeeffatu dhagaye. Siittuu dubbataa jira dhagee gurra banii. Ofiin karaa kanaan dhuftee miti. Kana booda qollofeen guyyaatti nyaata yeroo tokko nyaatti. Nyaata buffee sirraa banee nyaata si kenneessuudhaaf.
Akkam mana hidhaan jiraan maal akka sabuuna fiidee taate ni cuftee. Kun rakkoo keeti. Si rakkoo kanaaf ofitti fide waan ta'eef. Anumaa si gochuu hin danda'u. Ajaji kiyya fudhachuu waan danda'u. Duratti cimini yaaboo. Kanaan hin finne maal si godhu? Si ofitti fide. Kana booda akka jaarsa bira jirtutti ilaali. Akka waan mana hidhaan jirtutti of ilaali. Anumaa si gochuu hin danda'u. Amara asitti hojjeta amma. Asitti hojjeta. Hai usaame. Bakka itti deemu si hima jechuudha. Hai. Alani baankii keessa jiru. Dhibba keessaa parsantaa 40 qofa ture. Maal jetsa? Parsantaa dhibba keessaa 40 qofaa feensin jedhe. Maalani baankii jiru parsantaa dhibbarraa 40 deebi'ee jechuun kee maal jechuu keeti? Bakka duraanirraa gad deebi'ee jira jechuu keeti? Na fakkaate. Kun akkamitti ta'uu dandeenya? Hai parsantaa 60 guutuu kasaaru jechuun hagana gabbuu maalleeni maal eegu jirta? Hojiin haaree jalqabne kun kasaaraa fide jechuudha. Akkas na fakkaata. Garuu akkamitti parsantaa gadi bu'e kana akkamitti deeffachuu dandeenya? Akkamitti maamila keenyas gammachiisuu dandeenya? Mee gara furmaataa adeemnu. Kun jechuun maamiltootaaf hogguma meeshaa baaftan seer malee baaftan moo gatii itti nuuf kasaarsisu osooniif dhoytanii kaalkuleetara keessa galchitanii hagam takkaa gatiin meeshaa kanaa nu baasaa osoo hin hubatin maamiltoota baastan moo hojjettoota kaampaanii san keessa hojjechaa jiruu fi maallaqa tirfii baastan akkamiini kasaaraan guddaan kun parsantiin 60 guutuun akkamiin dura ga'uu dandeenya? Hojjettootaafis wanni dabalame hin jiru. Meeshaan tirfii baasnes hin jiru. Kana sababa immoo maaliif akkana akka ta'e walii mari'annaaf kana isin jechuu dandeenya. Kasaaraan guddaan kun ga'uu jechuun nurra kun akkamitti akka ta'e naaf hin galu. Mee amma wanni gochuu qabnu maali? Gara furmaataa haa deemnu. Furmaanni jiru ammaan tan hojjettoonni kaampaanii sanitti ramadamee jiru parsantaa 50% mindaan isaanii gaddeebuu qaba. Meeshaa oguu baastan maamiltoota keenya kan meeshaa irraa fudhatuunis 90 baastaniif gara parsantaa 45tti 50tti gaddeebisanii maamiltootaaf meeshaa baasuu parsantaa kana yoo hin kaasne nuti kasaaraa biraatiitu nu qabata jechuudha. Hojjettoota amansiisuu ni dandeenya. Garuu maamiltoota akkamitti amansiisuu dandeenya? Mee kana furmaata naa himtaa? Maal taate Atoo Giboo? Cinaacha laafaa namaa beekuun guyyaa akkanaa kanaaf fayyada Atoo Giboo. Maal jechuu barbaaddeeti Atoo Keeroo? Kana jechuun yoon taaneef haa deemani. Gatii nuti meeshaa itti baafnuuf kaampaanii fedhe biree yoo deeman argachuu hin danda'an. Cinaacha laafaa isaanii beekuun yooma nu fayyadu yoo har'aaf nu fayyadin kaampaanii akka keenyaa yoomuun argatan Atoo Giboo. Kanaafuu yoo didanis itti dhiifne jechuudha. Sirriitti. Tole naa galee amma.
borraa hojiitti bobbana. Abbaan keessa kun biyya kana keessa amata kudhan guutuu waliin jira. Guyyuma tokko ifiifillee duuba isinuma kan fideellee isinuu eegaa as dhufee waggaa torbaffaadha. Akkamitti isinuma kana fidee mana kana kan ani kun obboleessaa kan isarra guddaadha. Ifi amata kudhan dhabamee isin eegaan isin arginniu gaafa kaan eegaa haa ta'e isin fiddee booda waggaa torba cimasitu. Mee abbummaan keessa kun nama akka hime. Mee maal ta'e inni kun qabaa? Sanagaa isinummaa wal beekaa isinummaa tokko baleeyanii. Mee maal na qola jee isin himatame? Mee ani kun maal mee maal wal goone mee inni miraasaan silaa qoodasaa kan inni isarraa fuudhee jiramu. Mee isaan meedheemuwaan. Mee obboleessarra guddaati maal isa godhamee hidimatan naa qaba mee ani. Lakkii waa hijaa biraatillee nu biratti naasofne gaa'ee ammaa isumaan dhaqaa laalaa jee nu erge gaa'ee ammaa isumaan nu ergee dhufnee biree abee. Yeroo tiyya nagee qabdaatti. Akkeenje akkamitti mee wanni biraa haftu akkamitti aduusoo bootu illee akkamitti dhufime. Gaafa aduusaa sangaa ummatti mijaa'ini sanumaaf ka ammumaan tana dhufnee bire ammumaan tana khalaas yeroon hin dabale inni bara ammumaan tana dhufnee maal rakkoo qabale. Ani haa taatu gaaf tokko naa fi abbaan kee waluma himachuu ta'e gaaf tokko. Umaa rakkoon qabu wadeera astaghfirullah umaa raba isimmaa waliin gootanii obbaleeyyini. Egaa waan kana waan gidduu jiru kan qabaatin egaa rakkoon nu bira jirtu ta'a naaf isa gidduu jirtu ta'e isatti hin jiraatin mee uuma kana irraa tureef kan abbaan kana naa gaafattu malee gubban salaamtaa xiyyaas itti naa dhahame adeera xiyya mee maaliif na salaamuu dhabdee siin jaajil takka sodaatti na dha. Baay'eetti hima. Kaya obsa tolchimee akkatti fuula guurtee taa'uu dhiisi. Mana rafet, mana rafet. Amma na dhaggeeffadhu. Keessumummaan abbaa kee bira dhufan. Ijoolleen adeerran keetii. Amma achi dhayinaa. Achi dhayinee akkuma ishii nyaara gugguurtee laal akkana of qaqqabdee taanaan anana beeytaa miti hadharraa fakkeenya si galee jira miti kanaaf jennaan achi dhayinaan akka nama aara takka hin qabnetti nagaan akka galu nu godhi. Aina irraa bari hulaa uffata jijjiiradha. Hoo jabeessi qabi. Akkuma jijjiirrattee natti deebisi. Akkasitti. Assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan? Asharaf biyya. Akkam. Nagaa. Nagaa. Fayyaadha. Nagaami. Intala dhiira? Nagaami. Nagee. Fayyaadha. Fayyaa. Alhamdulillah. Akkami? Nura laalin gaadhiifama. Mootii biti. Ni dhufna sila garuu gaa maal goone jetteeti nutti hin tolle. Tanaaf hin dhufin gaa'ee. Laa rakkoon qabuun makiyya ne dhuftan silaa lafti fagoo miti bakka irraa dhuftan lafa fagoodha. Bar dhumaatii miti bar yeerumaatu tana fide sila nutilleen gaafsan anilleen akka tasaa ta'ee gandan jiru ture yeroo sanitti karaa biraatiin deeme beektaa. Saniif bakka obboleettiin tijalleen nama wajji dhuftu dhabdeeti haftee malee yeroo sanitti sila numa dhufti. Bakka anan hin jirretti isiilleen kophaan dhuftu malee gaasilaati gaafa ati intala kanniti akkamii sirraa hafne teetiree adeera. Umaa miti amma dhuftanii ga'a eeganuma dhuftan sila haftanii hamtu malee anuu isin eegutti hin jira beektii amma eega dhuftan ilma keessumaa jecha aarumaan sila abbarsiitti aarisanu dhiifama godheefitti hin jira. Sila illee isin obbala jennumaa waliin gootani. Isa abbaan manasi. أنا شرفنا عندنا
Egaa sharafa wal barnoota gaarii. Eenyu sinaa jedhan maqaan kee? Ani maqaa kiyya rastam naan jedhan. Rastam sin jedhan. Bareeda. Adeeraan taafi. Mucaan jedhaa jirtu suni kanaayyuu? Obboleessa kiyyaa dalee. Obboleessa kiyyaati. Adeeraan taafi. Mee akka hin jedhin daratiyya. Ni beeytaami mana keessa. Eegaati mana kanaa baate. Namni mana kana ol seenee ibidda mana kana bobeessa hin jirudha. Mee gabbeetii keessummaa kanatti ijoollee Nuufillee dararaminaati. ijoollee tanaaf waadee eessimee deemu. Nuufillee dararamina. Fayyaa odeessi nagaa bakka. Akkamisin? Nagaa qabda. Nagaa keessummaa illee sinirra jira. Sila dafneetuma dhufuu qabnaayyuu. Rakkoon qabu laa anis isin bilbilaa bareedu turre nu dhuftanii yeroo dhuftan laa. Silaa soo dura nuu himtanii rakkoon qabu ture. Bar keessummaa fi hin qophaa'anii jette Oromoon dhageessee. Waa fi keessummaan qophaa'aniitii jette. Kanaaf keessummaan isa hogguu dhufte qooduma siif fuutila. Dhugaa keessan dhugaa keessan. Kanaaf ijoolleen mana isaanii dhufanii akkasii haa odeessi ilma kee. Taa akkasitti mee mana fincaaniitiin gahee dhufa. Ayyaa asumaan achi. Kanuma duraaniiti manni fincaanii? Laa fuuluma kee kana dura jira laa. Isin akkami abba? Kun akkuma nu gortu kana nagama qabna abba. Adeerra kiyya kun mana tolchee galtee. Asii deemuun barbaadan. Maali? Aduh, cuma kan aku jualan sih, aku terkadang najo, nak nak ini, jauh nama ini aku macam ini nama kan ada sudah buku itu rakin orang jadi, macam ini nama dari bin aja, nama serang aja, nama orang lagi aja, ada mager hibran lagi sih, amar rasa kasih buku ini dan jualan. Ya ini jar sekali nak bicara. Ini apa nih kamar aku? Dua mal bocor dan tidak ada. Seribu ada hibran lagi siapa hibran lagi sih? Kita bakal coba nih, kau bisa kan? Duba kamitiin si baasa adeerinarra laala hubannoo akkanaa humni isaa akkamittiin ijaarsi namaa boqee deema. Dubbiin akkaan ilaaltu taati dubbiin jirtudha. Amma akka ati salaame garuu inni ilaaltu qolitti fe'ee jira. Jangaan jirutu deema. Saniifuu abbaan biyyoonni isa hojii jiru. Saniifuu ani ammoo bikkee feete nageessan. Maatiin hiibra nageessi yookaan bira nageessi. Ani asii deemu baay'isa kana qabu. Egaa irra mana bakkee yookaan inni ajjeesa hin goru isa biratti mana isaatti hin goru haa abadan hin goru du'aa mata. Doa macam yang garu, yoga kadang-kadang kita yoga ini pandisa, tapi materi yang ini yo nanti kan asal kita nanti jadi kita biasa. Saja yoga tak kuat, video tak kuat. Dua, yani kanam boleh bangke boleh apa sekarang itu? Abang ya sendiri sih. Abang ya wahai mah ya mereka kan ni nama ni berarti seniku ni mana asid yang paling tu dia beda beda. Kalau setengah dia nanti kalau dia kamu nak berdisi. Asli mana sudah? Itu dia boleh sudah. Lecun asih anggaran kini heboh. Ia selalu sini. Tapi nak kena betul. Akhirnya sebetulnya mana nak bisa berbeza sebetulnya yang sebulan apa, yang ini udah ini udah dua nih. Kemarin ini aman kena apa ibarat semua. Akhirnya kan yang dapat yang mana kan. Karena nanti akhirnya misalnya jangan mana tu dia, udah lah free pendek, itu nanti dia boleh berapa ibarat sih, boleh ya, boleh sih. Mana kan dia produk mana? Kamu tinggal apa? Gape, so mana nak saya sebut gape. Lihat ni.